Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam naga jirtanii fayyaa keessanii nuti naga jirra alhamdulillahi. Maatiin wal habaruu YouTube channel keenya hunduu baga nagaan dhuftanii seenaa jenneerra. Warroonni haara taatanis laaltanii biran darbina like share subscribe godhaa. Family warroonni taatanis share gochuudhaan nu jajjabeessaa kan irraa yaada keessan nu barreessaa. Kana dalagaa kana dhiheessaa jechuun gaafii dhiyeessuun dandeessanii. Har'ammoo wanti an qabadhee dhufee ciree salphaa ta'e tokko akkamitti akka hojjannu isiniif agarsiisa. Wantoonni barbaachisan kun akkuma agartan as biratti timaatimiidha, as bira qaariyaadha. As bira shunkurtii adii kalaaxame, asitti immoo qullubbiidha. Qullubbii yeroo nyaata kee keessaan dhabu'anii akkasuma firfiriidha mee isinitti agarsiisa akkamitti akka dalaynu. So shunkurtii keenya kattafannaa amma. Samboda kono shunkurtii kattaf maxwashichaan nagee jira. So shunkurtii keenya stoofiitti banna agamu kukke jedhuuf. Okay, amma shunkurtii mu kukke jedhee jira. Oiletti goona. Bishaan xiqqoo meesii irra buusee bishaan ittiin guddisne shunkurtiin bishaan mataa isaa qaba. Sana booda barbaree itti goona. Barbaree timaatimii daa keessaan itti naqee kuno timaatimii argitan isa itti naqee barbaree eegaa akka nama gumne sirrii aqulaallee booddee timaatimii itti naqee osoo homaa itti naqene so amma timaatimii naga ol fudhatu ittiin eeyna. Okay, san booddee qullubbii dura kattafe san itti goona. Qullubbicha itti goona. Beekaa booddee irratti godhe ammoo waliin aqulaalla odideetti maan barbaadeetti hafuurri isii keessaa baduudhaan fresh ta'a jechuudha. Sana eegatti goone booda immoo soqiddaatti goona. Soqidda maankaa tana lametti goona. Okay, eega san goone booddee ammoo itti goonu. Kororimaa itti goona, makallashaaf kororimaas itti goona. So amma dursa itti goonu kororimaadha. Kuno kororimaa. Ani kororimaa hedduun jaalqimamii nyaatuma keessaa yoo dhabuu baadhee like nyaata inni ittiin galle yoo ta'een alatti itti godha jechuu nyaatuma kamittu. Makallashaa itti godhe amma san booddee waliin dhoofna. Ilsi keenya qammasnee ilaalla wanti hunduu itti ta'e kaan. Maashaallah wanti hunduu seerumaa itti ta'e. Kairaan qabees irra dabarsin jiru. Okay, kuno dhadhaadha kun dhadhaatti goonama akka kana tokko. Okay, egaa waa hundaa geessine booddee kuno egaa waa hundaa geessine buddeena kiyya qopheeffadheen jira. So am buddeen lama qopheesse. I think buddeen tokko cinaan isaa nagaha. Cinaa isaaniin deebisaa. San booda buddeena keenya kana kanuma murree hunda isaatu. Okay, buddeen kiyya muree waliin gaheen jira kuno akkuma argitan muree waliin gaheen jira. Okay, san booddee kuno buddeen kiyya eega muree waliin gahee sinsiin kiyya immoo akka jiru kana argitan kana jira kuno.
So maal goona amma buddeenichuma suuta itti nasnaa jechuudha irratti guurra. Kanumatti waliin geennaan butuchinu maaliif siillee waan jiidhaa ta'e homaa waan onnaan jedhuun qabu. Akka like buddeeni bututneef keessatti sisteema kana yoo fayyadamtan mooraka ajaa'ibaa isinii ta'a. No? Akkuma argitan kana homaa waan firfiriin hin bada jettanii yaaddan hin qabdanii jechuudha. Okay, killee kanaan kunoo killee kana takkattiin danfisee takkatti qofu waan barbaaduuf danfisee affeelee bilchaattee jirti jechuudha. So amma isii irraa laaxeet waan godhu isin agarsiisa. Okay, egaa kana godhee booddee. Okay, kuno firfirii kiyya xumureen jira. Haaluma kana fakkaatuun killeellee sisteema kana waan fedhee fi more decoration illee ni bareeda. So firfiriin kiyyaadhaa kana fakkaata akkuma agartan teestii isaa isiniif hin hima mee maal akka jedhu. Nilalla bismillah mashallah ajaa'ibaati hojjetanii akkana barista abdiin qaba barbaadan daabboollee qopheesseen jira abbaan waan barbaadeeni ono daabboollee qopheesseen jira so hojjetanii yaaltanii nyaatanii akka isin gammachiisu abdiin qaba waan ididee mana nama kamittuu kan argamuun hojjedhe kanaaf isin yaada keessan barreessuun jajjabeessuun dagatina warroonni haara taatan immoo faamilii ta'a warroonni faamilii taatan immoo sheer godha yaada keessan nu barreessaa hanga wanta biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.